jirtu hordoftoota Academic Solution har'aan video kana isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Video kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Afirraa kiyya kan jalqabaatii kana barnoota afaan Ingiliffaatiin walitti deebinee jirra. Innis greeting yookaan nagaa wal gaafachuu kan jedhudha. Nagaa wal gaafachuu afaan Ingiliffaatiin akkaataa itti jennu walumaan ilaalla. Good morning. Tokkoffarra kan jiru good morning. Kam bulte. Good afternoon. Akkam waarite. Good morning yeroo ganamarraa kaasee hanga zaatii jetti itti fayyadamna. Good afternoon immoo zaajarraa kaasee hanga saatii 10 fayyadamna jechuu. Akkam waarite kan jedhu yookaan good afternoon. Kan itti aanu immoo how are you kam jirta. How are you akkam jirta. What is your name maqaan kee eenyu. My name is Ronnie maqaan koo Ronniidha. Okay, I am Betty. I'm Betty. Ani Bettyidha. Where are you from? Eessaa dhufte. Where are you from? Eessaa dhufte. I am from Brazil. Braziliin dhufe. I am from Brazil. That is good. I am from Ethiopia. That is good. I am from Ethiopia. Gaariidha. Anis Itoophiyaarraa. Nice to meet you. Waa wal barreef gammadeen jira. Me too. Anis akkuma kee. Kan jedhudha hordoftoota kan koo arraan tana jechoota haga kana waliin ilaallee jirra. Yoo barbaadan comment irratti babal'isuudhaan jechoota akkanaa ni barbaanna. Afaan Ingiliffaa bal'inaan barachuu barbaannoo jettan bal'inaa isinii fiduu waan dandeenyuuf nutti himuu hin dagatinaadhaan afeerraa kiyyaa kan jalqabaatii video kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota Academic Solution video itti aanu hanga wal agarru turtii gaarii.